Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota Abdii Oromaan bagan har'aan tanaan isin gahee guyyaa kanaan isin gahee isiniin jecha guyyaa har'aa kana waan adda ta'e isin mul'isu deemaa waan addaa qabadhee isiniif dhufee jira. Warroonni Abdii Oromaan hordoftanii subscribe share godhuu hin dagatinaa. Maaliif iyyuu YouTube kun amma karaa kafaltee hojii jira waan ta'eef na rakkisu jiran ture, amma garuu laashinarraa jedhanii jiranii. Dammoo hanga xiqqootu na hafee karaa kafaltiitti wanni biraa immoo wanni na harkaa kufaa jiru viidiyoo isaati. Namni daqiiqaa takka hin laaliin subscribe godhuudhaa fi viidiyoo takka wayitee ilaaltu wayitee dabarsitus akkamitti akka naa dabarsitu siif hima. Wayitee fakkeenyaaf nama takka wayitee share gootu jechaadha. Karaa feesbuukaatiin naaf hin godhin jecha. Ammallee viidiyoo kee daawunlood gootee gadi hin ergin jechuudha namarratti. Maaliif iyyuu namni na argachuu hin danda'u. Akkuma jiru sanii liinkii kiyya fuutee karaa WhatsApp, Imo, Telegiraamaa, Messengeraatiin erguu qabda. Wayitii ergitus nam tokko fakkeenyaaf yoo miseejitti ergite yookaan galatoomii, shukraan, maalii waan akkas siin jechuu danda'a. Tiinkii siin jechuu danda'a. Atiin dammoo sa'aatii takka ilaalii subscribe godhii jechuu ni qabda. Garuu yoo isin rakkisuu baadhee akkasitti irra bareedaadha. Maaliif sa'aatiin illee na harkaa kufee jira waan ta'eef sa'aatii duuban na harkaa deebi'aa jira. Saniifiyyuu sa'aatii fi wanni illee wal bira guutamuu qaba waan ta'eef hedduutu akkasiin galatoofadha. Warroonni tana dura akkasii na qarqaaraa turan hedduudha. Takka takkaan maqaa isin dhahuu hin danda'u waan ta'eef ammaaf ammoo karaa barumsaa irraa wayitee dhufu barumsi kiyya karaas akkamitti akka maqaa qayyarattanii isiniin jedha. Warroonni YouTube koo Abdii Oromaan subscribe godhin akkamitti akka YouTube seentanii subscribe gootanii warreen linkiin isaa isin didu email afa isin gaafata. Fakkeenyaaf amma linkiin koo nama hedduu kiyya bichaa osoo hin ta'in kan nama hedduu akkasii asumarra dhuftee bootaa sarchii tanarratti Abdii Oromaan jettee barreessita. Qubee gurguddaan barreessuu irratti bareedaadha garuu sila akkanatti illee hima bahaa Abdii Oromaa yoo jettee barreessite akkanatti eega barreessitee booda akkanatti eega barreessitee booda Abdii Oromaan kinoo argitee jirta. Akkana barreessita. Eegasii booda immoo as bira dhufta kinoo karaa jalaa kanarra. Karaa jalaa kana dhufta jechuudha. Eega dhuftee asirra sarchi goota. Asirratti eega sarchi goote kinoo akkana sii dhufa. YouTube kanaan waan subscribe ta'eef hin mul'atu diimaani. Diimaa ta'ee sii dhufa si. Namni haaraya seentan jechuudha YouTube koo. Amma fakkeenyaaf profaayila kanarra gattuudha. Profaayila kanarratti yoo gattuute akkana sii dhufaa jechuudha. Subscribe gootee waan akka koofiyaa tana dursii dhufa as bira gattuute ol kajoora goota. Viidiyoon an gadhiisu qaxxitaa wayitteen an gadhiisu sanis bira gahaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkanaan na bira dhaabbachuu hin dandeettan. Ammas warri viidiyoo kiyya hunda barbaadan kinoo hoom kajoo kana duratti viidiyoo kajoo jira. Viidiyoo kajoo kanarra wayitee gadhooyte as jalatti argamaa jechuudha wanni an gadhiise hundi. Fakkeenyaaf amma mee wanni isin ilaalchisu viidiyoo takka naa ilaaluudhaa fi viidiyoo takka kattuuta jechaadha. Eega kattuute viidiyoo takka amma fakkeenyaaf kinoo kun viidiyoo kiyya nama 322 ilaaleemi dirqama as biratti agartanii kinoo kana biratti 50 sekondii 50 ta'ee jira. Dirqama daqiiqaa takka ilaaluu qabdaa jechuudha. Daqiiqaa takka qofa daqiiqaan takka kinoo hagana. Kinoo daqiiqaa takka ta'ee jira. Daqiiqaa takka ol turuu qaba. Viidiyoo kana yoo akkana naa ilaalte naaf herregama waan ta'eef hedduu takka isin galatoofadha. Warroonni tana duras akkasina godhaa turtanii kinoo argitanii daqiiqaa takka ta'ee jira. Akkanatti naaf herregamaa jechuudha. Wayitee subscribe gootan viidiyoo keenya kana isinitti illee toluu baatu dirqama daqiiqaa takka naa ilaaluu qabdanii isiniin jedha. Warroonni wanni hin godhinillee viidiyoo kiyya hunda irra deemtanii naa ilaalaadha. Daqiiqaa takka qofa naa ilaalaa isiniin jedha. Galatoomaadha. Warroonni tana dura subscribe gootanii na qarqaaraa turtanii waan akkanaati. Amma karaa barnoota keenya dhufneefitti haa deebinuu isiniin jedha.
Kanaafiyyuu barnoonni keenya FB keessa ni dhuftaa yookiin Facebook keessa ni dhuftaa. Facebook keessa eega dhuftee booda akkana gasseenta jechuudha. Eega akkana gasseentee booda Facebook as bira dhuftaa waan sarara sadiin tana bira dhuftaa. Asirra kilikii eega goote kara seetingii keetii gaddeemta jechaadha. Kinoos jala jira seetingii kee keessa eega seentee booda akkanatti ni seentaa. Seetingis kajoo kanarratti ni dhoyita jechaadha. Dhuftanii eega jettanii seetingis kajoo kanarratti ni dhoyita. Kinoo personal information ka jedhu kana irra ka duratti dhufu kana account seetingii jala jira kinoo dura irratti dhufa jechaadha. Akkanatti irra gattuuta. Eega irra gattuute booda maqaa siin jedha. Yoo nambara illee qayyaruu barbaadde as jala garuu kan nambaraa kana warroonni barbaadan koomentii jalatti naa barreessaadha. Yaada qabdanii waan ani isin karaa FB'tiin isin qarqaaruu danda'uu fi fakkeenyaaf waanuma ta'e haa ta'u aappii ta'e iyyuu haa ta'u waanuma barnootuma ta'e iyyuu haa ta'u waan isin dhibeerraa koomentii jala barreessaadha. Warroonni na beektan ammoo kara messenjera kootiitiin kara FB kootiitiin naa barreessuu dandeettanii waan barbaadanii. Yoo namni hedduu ka ta'u taate isiniif dalagaa, yoo namni illee hedduu hin ta'in isiniif dalagaa jechuudha. Kara keessaatiin iyyuu kara yuutuubiitiin osoo hin ta'in viidiyoo dalagee isiniin ergaa rakkoo hin qabu isiniin jaa. Kanaafiyyuu amma as keessa gasseenta. Eega galseentee eega bootaa maqaa as biratti ni dhuftaa. Bootaa maqaa kanarra ni dhuftaa. Bootaa maqaa kanarra wayitee dhuftee bootaa maqaa kanarra dhuftee irraa hayxaa maqaa as bira jiru kanarraa hayxee sumee onnee qunnee haa ja'uun akkanumatti haa ta'u. Garuu wanni as bira beekuu dandeettan takka please note if you change your name on Facebook you can't change it again for 16 days jedha. Yoo maqaa kee Facebook qayyarachuu barbaadde guyyaan 60 dabruu qaba jechuudha. Amma maqaa kana qayyaree guyyaa 60 bira malee qayyaruu hin danda'u ka biraatitti jechuudha. Maaliifiyyuu ani wanni isin mul'iseef warroonni amma qayyaruudhaaf deemtan amma fakkeenyaaf Facebook YouTube irratti iyyuu guyyaa 90 jechuu yeroo sadii qayyarachuu dandeetta. Kun garuu akkasii miti. Amma kuni guyyaa 60 dirqama eeguu qabda siin jedha. Asumaanii kinoo recover change kajoo kanarratti kilik goota jechaadha. Akkanatti eega kilik gootee booda eeggadhaadha gara sinoofa. Amma kinoo kara maaliititti sinoofa sumee qunnee jedha. Sumee onnee qunnee jaa ka barbaadde keessaa filatta. Qunnee onnee sumee jaa kam keessaa filadhaan maqaa gabaabaa keessaa filachuu qaba jechuun isin kafeetan filachuu ni qabdanii. Angaruu sumee qunnee jee haa wanni godhadhu jechuudha. Eegasii booda akkanatti isin dhufa paaswordii keessan as biratti kinoo paaswordii ka jedhu save this setting please enter your Facebook password jaa asirratti save godhii paaswordii Facebook keetii jaa. Eegasii booda asirratti ni barreessita jechuudha. Okay, asirratti ni barreessita. Ammallee achumatti save change kajoo irratti kinoo qayyaramee jira jechuudha maqaan kooti. Garuu fakkeenyaaf ammallee osoo guyyaa 60 ga'een qayyarachuu ni dandeetta. Akkaataa itti qayyaratu guyyaa biraa sitti agarsiisa waan hin ta'eef amma kinoo sumee qunnee jee banamee jira. FB'n kun jechuudha. Kanaafiyyuu akkanatti qayyaruudha. Warroonni wanni kara biraatiin ammas wanni na gaafataa turtan ni jiru. Waan adda addaa fakkeenyaaf Facebook kana keessa waa hedduu jira. Maqaa qayyarachuu jira. Maqaa cooraatirraa kara maqaa wanni itti qayyarachuu jira. Maqaa cooraa ittiin jiru nickname kajoo bootamaan ammarraa isin qayyare sanitti ni jira jechuudha. Nicknamein ni jira as bira isinii dhufa jechuudha. Kinoo fuuldura isaa kana isinii dhufa. Akkasitti irraa qayyarachuu ni dandeettan isin jaa. Nickname sanillee qayyarachuu ni dandeettanii karaa maqaa kanaatti. Sumee qunnee kajoo kana amma fakkeenyaaf maqaan isaa duraa naanii onnee qunnee jaa. Amma garuu sumee qunnee jeetiin banii jira.
Kanaafiyyuu warroonni YouTube koo Abdii Oromaan subscribe godhin akka subscribe gootanii na bira dhaabbate siin jaa. Dhugaa hedduu du'ee jira sa'aatiin kiyyaa sa'aatii deeqaa takka naa laalaa isiniin jedha. Galatoomaadha warri kana dura subscribe na gootanii na bira dhaabbachaa turtan hedduu takka isin galatoofadha isiniin jedha. Kanaafiyyuu barnoota biraatiin haga wanni deebinutti nagaa keessanaaf jiraadhaa isiniin jaa. Karuma kanaan yoo gaafii waan isin dhibillee qabaattan kara koomantiitii fi kara miseenjara kiyyaatii fi telegiraama kiyyaa yoo qabaattan kara telegiraama kiyyaatiin na dhuftanii na gaafachuu hin dandeessanii. Irra caalaa garuu an feesbuuka waan hin fayyadamuuf kara feesbuukaatiin osoo na dhuftanii bareedaadha isin jaa. Kara feesbuukaatiin na hordofaadha na barreessaadha waan isin dhibe koomantii jala barreessuudhaan na gaafachuu ni dandeettanii. Kanaafiyyuu haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanaa jiraadhaa isin jedha. Galatooma.